የህግ የበላይነት ይከበር፣ መሬትም ሀብትም ይመለስ፣ ሰላምና ደህንነት ይረጋገጥ፣ እንዲሁም ለነሲያ ፍትህ ይሰጥ። እነዚህ አማራጮች ሳይሆኑ የዲሞክራሲያዊና ህጋዊ ህብረተሰብ ምሰሶዎች ናቸው። መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት። ዓለምም ይህን ሊመሰክር ይገባል። አመሰግናለሁ። ፍትህ ለነሲያ፣ ጀስቲስ ፎር ነሲያ። ኢፋጀቲ ያዳ ኢትፍፋ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كم زعفر شو نندا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبولين كنيا هند خيسون يدو ولا توما دا على وبيتي في همزة في ورمان إندي سني كرتي سكالي تنا أبولين تنيا تورا سكان تاخنا كوبا يسون يدو ولا توما دا وندي كرتي أكرم فاتي سكالي ولا تنورا كم خانوما نمو أنتن تورا كودن دون كذا ajjechaan obboleetti teenya nasiyaa ziyaat qaamanii beekaa waan isin oromoo dhaataa ture warrumaan kunu warri ziyaatu warra akkam akka ta'u warri ziyaatoo ijoolleen isaanii hundi nama jireenya isaaniitti osoo hin ta'in jireenya gartee uummata isaaniitiif jireenya oromootiif jireenya isaanii dhabe waggaa 5 yuunivarsiitii Dirredawaa kan hin baraddetti ichiin ture ganda isaanii faamilii isaanii keessaa tokko jechuun hin danda'a mataa kiyyan jechuudha. Bakki isaan oromoo qaban bakki isaan nama keenyaa qaban hedduu guddaadha. Keessattuu immoo ijoolluma gartee obboleeyyanuma ilmaan ziyaatoo keessaa nasiyaan anaaf akka addaatti bakka addaan naa qabdi bakka addaatiin qabaaf rabbi rahmataa godhuu fi jalataa kanniisu waan takka tanii reefuu as jalatti koommentii barreessee obboleeyyiin teenya ni duutee miti hin duune obboleeyyiin teenya ni ajjeefamte kiliirlii jechuu adda adda wanni kun ogguma dubbannuuhu adoolessa salama nasiyaan duuteen hin duune nasiyaan ni ajjeefamte rasaasaanii ajjeefamte rasaasa gartee mootummaatiin hashiftaa osoo hin ta'in qaama mootummaan hin beekne osoo hin ta'in qaama mootummaan ajajuun jechuudha ajjeefamte qabxii tana namnummaan oda gartee wannummaan kaafnuufu wannummaan dubbannu hunda keessatti ajjeefamuu siin ajjeefamte hubannoo jettu karaa qabattanii barbaada dubartoomaadha. Tabiraa qabxiileen ifa ka'uudhaan qabanii jira. Ajjechaan nasiyaadhaa guyyaa keessaa poolisiin guyyaa keessaa ganda dhuftee hin ajjeefne guyyaa keessaa miti sababaa jira. Sababaan ajjechaa nasiyaa kanaa boonni sababa ta'e maalii jettu ichi deemnee ilaaluu qabna. Takka faartii jechuun yoo gartee bu'uura irraa dubbiin sallaalamuu baatte ammas nasitti aansee namni biraa gartee Aminaa biraa ajjeefamuu dandeessi, Faatumaa biraa ajjeefamuu dandeessi, namni biraa ajjeefamuu danda'a jechuudha wabiin qabu. Wanni chirraa keessum bu'uurri isii maali waan jiru sirriitti adda baafannee beekuu qabna hundi keenyaaf jechuudha. Namni asirra jiru namni waan kana ilaalu jirus nama hedduudha. Namni gartee sooshaal miidiyaa irratti argu jirus nama hedduudha. Namni quba qaba jechuudha. Wanni tun kiliirilii ajjechaadha. Ajjechaa tanaaf sababa wanni ta'e maalii waan jiru ifa ilaaluu qabna jechuudha takka. Ajjecha qofaa miti wanni nama rage amma obboleettii rabbi rahmataa godhuu fi isii qofarratti xiyyeeffanneetti jira dhugaadha akka malatti ajjeefamti. Miidhaan biraatti dhaqqabee jira. Nama qaama irratee jira. Nama qaama miidhamee jira. Kamadaa'e. Nama uummanni gandarraa buqqee jira guututti. Qabeenya gubatee jira. Maatii diigamtee jira. Sababa kanaan jechuun namni gandaa'ee wanni kun hundinuu osoo gartee akkanaaf akkana dambaa baafne ilaalcha keessa galfamuu qabaa jechuudha. Maaliif jennaan waan arraan tana gartee dubbannu booru gartee qaamni nu deebisoo jiraatillee harkanna waan ta'eef jechuu deebisaa harkanna jechuudha. Waan arree fi kan gaafatin dhiifnee booru akkatti gaafannu jirtu waan ta'eef jechuudha. Takka takka gaafachuu qabna. Sababni ajjechaan kun itti dhufee lafa Oromooti. Gandas fa'aa guutuun yuunivarsiitiin ganda oomisha irra dhaabamte gandi sun kaasan harkanne ilmaan isaanii hiree barnootaan harkanne carraa yuunivarsiitii keessa dalaguun harkanne gandi sana akka isaan ta'an nu qaamaan ceesoo waan ture ni beekna jechuudha. Kanaaf hayni gartee uummata sanii hundinuu wanni raakee bakki irraa kaate lafa isaanii sanii waan ta'e jechuudha. Lafa tana waggaa hedduudhaaf qabatanii akaakorraa abaaburraa akaakuu dabraa as geesse lafti tun. Lafa san guyyaa keessaa itti falmanii beekadhu amma tun sababa nasiyaan duutetti tun sababa taatee as baate malee namni keenya lafti isaa saamamuun irraa buqqaafamuun sodaachisanii hoggaa gartee jeequmsa itti uumanii
hogga inni nu gurifate fira gurguru jeni gurgursiisuun waan beekamaa dha keessatti nama keenya tooftaa adda addaa jechuudha. Kana naannoo xarafa nuti beekne jechuudha. Risachiitti gaafan dalagu waan akka irratti dalage waan lafa irratti jechuudha. Olti boosachuu waan yanta kaa jira. Lafa gartee dur gaafa liizii dura namni nabbaar jisotaa jennee afaan Amaaraatiin akkuma waggaatti mootummaadhaaf waa kafala malee kiraan akka ammaa liizii tun hin jirtu jechuudha. Waan kana ummanni xarafa jiru kun fakkeenyaaf ganda tasfaatti ummanni ganda tasfaa akkam keessa akka jiru ifaa ifatti hin beeku tokko tokkotti jechuudha. Ummanni kun yoo gartee bishaan naqachuudhaaf kaartaa fudhachuun fagoo beekatu bishaan naqachuudhaaf hin naqaniif. Karaan dhiyootana dhiyootana bara gaddaa dhaqeetiin ture dhiyootana ispaattiin gad dhaqee karaan ganda san jechuun dhukkee ganda saniitii fi wanni bu'uuraalee misoomaa akka hin jirtu. Kana wanni gartee jecha tana sababa ta'ee lafa isaan abbummaadhaan qaban tanarratti kaartaa kan nuuf didanii lafa harkisaa turan jechuudha. Yeroo dheertuudhaaf hanga gartee ajjechaan dhuftutti waliin sababa ta'e jechuudha. Ammaas ammoo osoo gartee wanni sun bu'uurri sun falan harkatiin osoo nam tokko hin dubbatin san gubbaan utaalanii gama gumaatii fi waan biraatti deemanii jechuudha. Amma nasiyaan ajjeefamuu tanaa'u namni gartee akka mootummaatti namni nasiyaan ajjeefamte olaantummaa seeraa ni kabachiifne jeelleen hin jiru. Waajjirri fakkeenyaaf dhimma dubartootaa fakkeenyaaf dubartiidhaan namni kun dubartiin takka makiinaa turre bee yookaan gartee makiinaa garagalee hin jiran waan takka ta'e adda baafachuu qabdan waajjirri poolisiidhaa komishinii poolisii diriiraa kun waraabessaatu waajjira keenya dhufee gaaromina keenya irraa yookaan ammoo hayni jiraachuu irraa jedhee warra sooshaal miidiyaa irra maxxansi miidiyaa adda addaatiin miidiyaa gurguddaadhaan jechuudha. Isaan kun dubartii ulfaata lakkuu garaa qabdu haala ilmaan lama tarasaa sana ajjeefamte. Yeruma sanitti torbaan ishee ajjeefamte san keessa fooramii nageenyaa jenii fooramii nageenya ture diriiraa keessa konferansii ture. Waan takka waa'ee kana namni dubbata kun jiru jechuudha. Deemtanii sooshaal miidiyaa ilaaluu qabdan dandeessan iskiriinshot godheetiin kaayaan tokko takkatti waan torbaan san dalagaa turan waajjirri dubartoota maal dalagaa akka ture. Adda kumiyaan itti gaafatamtu waajjira dubartoota meeshiin isii goonaan diisabil goote meeshiin isii sigalte waan kanaaf osoo wartee sagalee takka hin ta'in isiin dubartii hukumiyaan gaarantii isiin qabdu maali biroo akka ajjeefamne yoo arraan tana nasiyaa dubbachuu baatte wanti namni ilaalu qabu. Gama miidiyaatiin ijoolleen teenya quba qabdan namoota harka turtan ijoolleen silaa nuti namni keenya gartee yeroo biraa abdatu nama beekadu guyyaan beekan guyyaa gammachuutii miti guyyaa balachuutii miti guyyaa akkanaa kana beeyta. Hogguu balachuun hundaa si dhufa hundaa torbatee dhufu fayyaa footoo ka'uuf hundi caljanii tokko sun dubbatiin namni kamitti obboleettii fi maallaqa jijjiirata yookaan ammoo fedhii adda addaa jijjiirata beekamtii akkam jijjiirata. Hayyee namichummaan gartee beekamtii isaatiif yookaan fedhii biraatiif obboleettii isaa dubbachuu dhabu san ifii isaatiif inni sun wabii maal qaba inni sun boruun akkana ajjeefamne. Anarraan tana yoo dubbatiin dhimma isii kana boru gaafa kiyyaanyuu na dubbata. Hoggaa dubbattuu teetumaa dubbataa jechuudha. Yoo ifii ta'eeti immoo lubbuun qabaanne lubbuu namaatiin dubbattu namni lubbuu ifii hin qabne jechuudha. Kanaaf poointiin jalqaba irratti wanni waan kanaaf ka'umsa maali waan jiru xiyyeeffannaa kan nu qabaachuu namni keenya. Yoo wanni kun rakkoo daangaati moo walii bu'insa daangaati moo abbummaa diree dhawaati moo gartee waan faamilii dhuunfaa gartee walii bu'insa dhuunfaati moo waan jiru laaluu qabdanii jechuudha. Waan kana sagalee jira ammaas namni ganda sanii dubbatee jechuudha. Kadiiroo fa'aa duratti sagaleen kadiiroo fa'aa ni jirti waraabamtee jirti. Ta'isaan hundaatu tokko takka jirti. Wanni ganda sanitti himatanii osoo gartee halkan dhufanii guusaan itti seenan himatanii akka nu dhufanii jennaan isin dhiisaadha ganda sanii deemaadha dhiisaa isin jennee. Alaamana keenya dhiibnee qabeenya keenya dhiibnee isin deemnaa deemaa isin jennee deemaadha. Ni beekan nama jen jechuudha. Waajjira poolisii ta'uu bulchiinsa gandaa ta'uu gandaa dibaruu kana jechuudha. Nama maqaan kadiiroo jedhamu se'a sagaleen ni jirti. Dhiisaa deemaadha jenii qabeenya keenya dhiibnee akkamitti deemnaa ku jeniin isaan qawweetti baran jechuudha. Ganda marsanii qabeenya hunda guban iddatti qabanii. Wanni dilli kun maalirraa ka'ee jechuudha. Ka'umsan itti deemuu qabnaa jechuudha. Hanga ammaallee waan sana namni dubbatan jiru gandatti hin deebine uummanni kun qeessaanitti hin deebine. Hayyee oguu ammaan tana waliin dhaawanii bira kutan booda maatutti aana. Ol dhufanii ganduma ammaan tana gartee warri nasiyaadhaa mana isaanii kabiraa ganda keessa jiru jira. Olii tanaa kaas jiran kana. As dhufanii buqqaasaniituma gartee nama itti hidhaanii gumaan nu kafalan jechuudha. Waan namni hubachuu qabu jira. Wanni kun waan siyaasaa irraa adda.
laal akkatti namni adda addaa beeku jira. Mee lubbuun namaa tun siyaasaa kamitaati? Akkuma fedhe utaatu. Hayyee mee siyaasaadhaaf warra aangoo irra jirus ilma Oromoo jira, ilma abbaa fedhe jira, abbaan fedhaa jiraatu. Nama san faarsuun nasiyaa nu deebifti. Nu deebiftu rabbiramtaa godhuufi. Garuu namni kan nasiyaa biraa kan duune namichummaan gartee aangoo qabu honuu kan duune wanni gartee haynoo barbaachisuuf kanaa jechuudha. Xiyyeeffannoo keenya kana ta'uu qabdi. Ka'umsi kun maali waan jiru furmaata argachuu qabdi jechuudha. Oguma dubbannu waan san maaliif haqa nasiyaa janii namni isaa hidhan nama tokko hidhan liqambar tokko hidhame jechuudha. Ifaa ifatti jechuun ni jiru. Liqambar sanuu nageenyaa wali bu'isii uumamee tokkotti hidhamee namni jan jiru waajjira kominikeeshiniitii fi abbaa langaatii fi tokko waajjiraaleen haqaa jechuudha. Kan dubartootaas dabalatee. Wanni kun maaliif akkanatti waan juuchi deebee ilaalu qaba namni kan sirriitti jechuudha. Namichummaan sanuu ni bahaatii uummanni nu baasaa jechuun jiranii koottaatii jecha keessan qaalii kan naadhaa jeniiti maatii yaamanii bira kan isinii jechuudha. Guyyaa saftiitu moo kana yaamanii. Namichummaan tokkochi nu bahuudhaaf jechuudha. Namicha ammaan tana akkuma gartee wareega godhaniituma namicha warri silaa yakkasan hojjete warri qindeessi nagaa bahuu deemaa jechuudha. Hedduun isin dheerisee jira. Talammaffaa qabxiin itti aantu qaamni waan kana raawwate kun qaamni waan kana raawwate eenyu hajuu. Fakkeenyaaf yoo humna poolisii adda taate poolisiin addaa tun ajajaa qabdi. Ajajaan isii eenyu ajajaa jechuudha waajjira nageenyaa guututti. Kanaaf akka gartee isiin tun naannoo shanirraa ifaan ifatti ajajamte sagaleen jirtutu wanni isii mirkaneessitu bilbilaniiti dhaabaa jeniini hin dhaabnu nama keenya dhoowwitanii jirtanii hunda jeniin. Footoo nama haakama jiru ta dur itti erganii nama waan biraatti dhaawamee haakama jiru. Footoo biraa nama dhaawamee jeniitti erganii tun footoon kijibaa jee hadiroo haasoo hadiroo jira. Akkas jeeni akkasitti dhaabsisan jechuudha kantiibaa dawwalee dhaabsisan. Kana jechuun quba qaban jechuudha. Waan gartee qaamni shiftaan dhufee seenee miti. Hin dhaabnu hajuu kun samboota goolii dhufanis qaama mootummaa ta'e horii dhufee akkasitti wal dubbisanii deebi'an osoo hin gaafatamin jechuudha sun osoo hin qabamin seeratti osoo hin dhiyaatin. Wanni kun olaantummaan seeraa wanni jedhamu wanni gartee nageenya lammiilee eeguu jedhamu warri diriiraa bulchu kun wanni biraa tan isaan namaa godhan maaltu jira. Bishaan namaa kan nuufi kun waan biraati obboleeyyan kiyya dhiigaa irra diidha. Nama dhiigaa qabu gartee bishaan dhuguutti ajama sii galtee. Tasadaffaadhaa amma yakkamtoota kana seera dhiyeessanii olaantummaa seeraa isa mirkaneessuu itti gaafatamummaa mirkaneessuudha tasadaffaadhaa jechuudha. Qaamni gartee yakka kana qoratee seeraan amma akkuma reefu dubbatan biitii seera qabdi hanga seerri aangoo jiru seerum kanuma dalaga. Aangoo jiru kana jechuudha kanuma dalaga hayni jechuudha. Maaliif heera mootummaa uummanni kan bulu jira kanuma dalaga si galtee seerri akkaatti kanuma jiru kana dalaga. Seeruma saniinuu qaamni gartee waan kana qoratu qaamni bilisaa dhaabbatee qoratee ajjechaa isiitii fi qabeenya gubatee fi nama madaa'ee fi nama miidhamee fi qeera nama buqqee fi wooma ta'uu jiru hundaa'uu takka takkatti qaamni qoratee seera dhiyeessu jiraachuu qabaa jechuudha. Seerri tasadaffaadhaa ta'umaa jechuudha. Yoo wanni kun hin godhamne wanni itti gattee wal gubbaa qaban jiru. Haasoo dhageenyi jira haasoo kadiroon haasoo tokko keessaa biyyaa nutti wanta jedhanii maal wanni kana jedhamu takka hin jirtu. Keessaa biyyaa nuti takka hin jirtu. Akkuma ilmaan isaatti kadiroon akkuma obboleettii isaatti akkuma haadha warra isaatti ilaalee yoo haati warra isaa waa taate kadiroon miti nuti dubbannu dirqama qabnu dubbachuu jechuun namummaa nu dirqama. Kanaaf waan ija biraatiin gamaagama ilaalaa osoo hin qabne waan takka jiran keenya kaasu asirratti naan taaneen. Kadiroon aangoo hin qabu dirrooti nama biraa aangoo qaba maal qaba akka inni kadiroo maal godhu dirree biraa isaan sanii maraa waacamoo maal godhu dalagaan isaa maali egaa aangoo hin qabanne barcaafaa moo maal godhaaf gadhiisee dalagaa isaa biraa ilaalachuu jechuudha yoo imaama taates masgida isaatti deemu namuu karaa adda kanaaf namuu inni itti gaafatamummaa tokkoffaa irratti qabu jechuudha akkuma fedhattu dhimma magaalaa sanii ta'e jechuudha si galtee isaatu qaamni gartee federaala akkuma dawwalee kadiroo viidiyoo banee maali eenyu Mustafa jechuudha naannoo shanii haasawsaa jetta kadiroo viidiyoo baneetti waasaappiin garsiisee jaalata jiru san jechuudha guyyaa jechaan akkasii taatu san akkasii dhaabsan kanaafuu ofishaalii wanni kun jechuudha waan ifaa yakka godhame yakka gartee dhooyi siyaasaa qabu miti waan gartee qaama biraa duuba jira qaama siyaasaa malee jira jedhanii miti qaamni siyaasaa yoo jiraate kanuma warruma aangoodha jiru kana naannoo Somaaliirraa gahuun Mustafeetiin naannoo Direedhaa keessa kadiroo fi itti aanaa isaatii fi sagaleen itti aanaa ni jirti humsa jirti kanaafuu dardee dhiifamaa immooshin ta'eeti itti fufaa itti galatoomaa. Galatooma ulfaadhaati harkaan taaptaaf koppiliinki godhaa jira keenya Azaad
يا قالتومي همزة خينيا قالتومي عدمتلين وان ببريد لفا خيسي akkasumatti akkuma dhageessanitti waan obboleeyyan keenya jaanii akkasumatti miidhamni fi qabeenyi duraa gubachuudhaa fi lafa isaanii irraa ari'uudhaa fi namaa ajjeesuudhaan itti fufaa jira jechuudha. Sababa kanaaf yoo nuti usnee teenye wanni kun itti jabaachaa deema malee irraa waan laafatu miti. So sagalee taanee jabeessinee agartee wal cinaa dhaabbannee wanna kana irraa dhaabsisuu danda'uu qabaachuu qabna. Ummata kana agartee dirqama dhiibbaa irra keenye bulchiinsota naannoo saniitii fi bulchiinsa biyya saniitillee dhiibbaa irra keenye wanna kana irraa dhaabsisnee haqni ummata keenyaa kabajamtee lubbuun isaaniitis eegamtee akkasitti yoo dandeenye karaa dandeenyu hundaanuu agartee namuu karaa itti beekuun haa godhu. Ammoo cal jechuun waan nu baasuu miti agartee kun maaliif jennaan obboleeyyan keetii wanni kun karratti ta'uu jiru. Saniif jecha obboleeyyan kee kabiraa akka wanni kun lamadee irratti hin hojjetamnetti gabbahaa dubbadhaa galatooma. Akkasumaan jaa ulfaadhaa. Galatooma faajaa. Nijira sahib. Justice for Nasia Jenne undi kesanu. Pardon. Ibsi gandee jannoo akkamii haasoo egaa sirriitti ibsi faacaa carraan keetii. Okay. Si dubbachuu feete seeti bara. Okay, hundi keessanuu galatoomaa bifamaa wajjin karaaraan deemu jira tanaatti. Justice for Nasia hundi keessanuu please tap share godhaa. Waan itti jirru kanas garigari siifimsina. I think Fahadinis wanta garigari prepare godhu jira. Wanta kan updates hin goonu waan itti haasofne waa hedduu jira waan garigari foobsineef qabu jira. Ilaa hangatu petitiona katabuu kanasitti jira. Walaakin ilaa achi wal geessuu hin feenu obsineetuma afaan gaarii afaan nagaatti isaan kadhachuu jira. Warri osoo quba qabdanii wanna kana ilaa ammaan tana baay'ee takka ta'e eeganutu isin waywaaju jiru. Callistaniituma callisanii dhageeffatan yaa waylak. Footoo teessanii fi waa hunda keessanuu nuti onlaayinitti gaafa gallakkisne. Gaafa namni ilmi namaa takka maqaa keessa archi godhu footoo nasiyaa hojii gabbaata. Kana geerentiidha. Walaakin nuti akka obboleeyyan keessanitti afaan jaalala afaan kabajaatiin isin kadhachuu jirra. Please gabbaatitti warri voice qabdan. Dhokotanii garaa fi faayidaa fiitiif wanni dhokotanii dhiiga obboleeyyi teessan tanaa fi uummata keessan obboleeyyan keessan warra safar godhu jiru kana biyya irratti haftanii callisanii teessan please isin kadhannaa amma irra deebisne booda nambara Amnesty International fi email isaanii kanneenis isiniif poostu goona warra garii jira warra emailii naa ergee leetara san naa ergii naan jee hanga takka ergeetii fi jira warra gargari dhiifamaan karadha hin dandeenye erguuf bakka dalagaa wajjin hin biisii ture. Let's keep on doing that. Especially warri harka guddaa nu gargaaruu danda'u warra UK keessa dalaguu jiruu fi warra Nairobi keessa jiru. Amnesty Internationalin East Africa Nairobi keessa jira. Emailiin kaayan ni beekan. Telefoona qaban directly. Especially secretary isaanii reception isaanii warra afaan Swahili dubbatu. Ijoolleen teenya warri keenyaa jirtan booda faatiin nambara isaanii post ni godha. Nambara san qaxaqaxaa biisii godha. Nambara san yoo itti dawwaltanii qaf goota namni biraa laayinii biraa seenuu hin danda'u. Ugaasa isin jalaa fuudhanii isinitti hawwatan itti himatan. Yoo waan itti himtaa akka gaariitti ibsuuf hin dandeenyellee leetara isiniif erginaa iimeela keessa nuu hannaa ja'an. Websaayitii keessarra iimeeliin hin jiru. Beekaati iimeeliin keenya telefoona bichaa East Africa rappasan godhu. Amnesty International. Miidiyaa gariis kontaa godhuu ni mallanuti. So hedduu if qabu jirraa if dhiibuu sin feenu nama keenyaas tuquun feenu maqaan namni keenya akka baduu sin feenu. Walaakin yoo nu callistan wanni nuti luus goonu hin jiru. Hanga dhiini nasiyaa bahutitti nuti waan dandeenyu ni goona jechuudha. Walaakin afaan gaariitiin akka obboleeyyummaatti afaan mee'an please isin kadhannaa gabbahaa